Kan Maariyaam deesse waaqadha moo waaqa miti? Inni sagalichi foon uffate isa jedhu sanii Laali. Muriti asa ini benar. Sittana hasaara de. Nyaatu dhiisi gaariidha. Nama appitaayitiin isaa cufamee fi appitaayitii nyaataa balaalee isaa. Sabaja qabaadhu ishii osoo nyaattu na seenu buleessa geejjisa. Isaan kun nyaatanya isaan jedhu. Cubbuun qabu laali. Cubbuun ni qaba. Xumuriiti isaan booda immoo jinaasa. Gaarii miti. Thank you. Ayyee lammi. Ayyee Jesus nyaadhu keetii dubbadhu gaafa siif mijate ishee. Marhaba. Abdi yoo deebitu na beeksisiisa. Ayyee rakkoo. Yeeseen jiraatu. Lammi. Ahad geessite? Okay. Ishi rakkoon qabu. Kanaafuu waaqayyoo kee ka Maariyaam deesse suni akka biyya keenyaatti deesse jenna. Warri bahaa ammoo dhalte iyyuu jedhu rakkoo tokko iyyuu hin qabu sun loqoda. Ka Maariyaam deesse suni waaqayyoodha moo waaqayyoo miti? Inni sagalicha tuu dhufee foon uffatee gara biyya lafaa kanaa dhufe. Sagalichi immoo isa waan hundumtuu ittiin ta'edha. Hordofaa. Gaaffii koo wal hubachaa deemnu. Inni Maariyaam deesse sun waaqayyoodha moo waaqayyoo miti? Yookaan waaqayyoodha naan jedhi yookaan ammoo waaqayyoo miti naan jedhi. Inni nama guutuu ta'ee dhalate. Waaqa ta'ee dhalate osoo hin taane nama guutuu ta'ee dhalate. Maarree haa ta'u. Waaqa ta'ee osoo jiru nama guutuu ta'ee dhalate. Kanaafuu inni dhalate sun nama moo waaqa ree? Inni nama guutuudha. Waaqa guutuu osoo ta'ee jiru ulfina isaa isa waaqayyoo walisa qixxeessu san osoo mattuun lakkaa'in dhiiseeti. Nama guutuu ta'e waa'ee waaqu kaayoon isaa nama fayyisuudha waan ta'eef waa'ee hojii isaa hundumtu akka namaatti lafa kanarra deddeebi'e. Kaayoon isaa waaqummaa isaati amma kaa lafa kanarratti wanti hojjete akka namaatti deddeebi'edha. Akka gabaabsiituma. Kanaafuu ammati gabaabsiituma ka Maariyaam irraa dhalate sun namadha moo waaqayyoodha? Gabaabsiituma naaf deebisiitii waliin dubbanna. Laaka amma waan tokko waan ani sitti himu yoo sii galuu baatellee yoo sii galellee. Jechuun waan biraa fakkeenyaaf yookaan waaqayyoodha. Nama waan ta'eef. Kan dhalate suni yookaan waaqayyoodha yookaan namadha jedhii naa deebisi. Oopshinii sadaffaa ammoo macheen beelada waan biraan jennu waan ta'eedhaaf jechuudha. Yookaan nama yookaan waaqayyoodha jedhii naa deebisi. Oopshiniin biraan jiru waan ta'eef. Nama guutuudha waa jennu kan. Ayyee nama guutuu. Ayyee walii galle. Kanaafuu inni waaqayyoo miti jechuudha inni Maariyaam irraa dhalate. Ulfina waaqummaa isaa sila dhiise. Ulfina waaqan isa qixxeessu dhiiseet foon uffate waan tokko wanni nan si hubachiisu. Akka sagalee waaqayyoo illee jedhutti. Na hubachiisa. Amma yaada keetitti na gashuuf hin deemin ka amma yaada baayibilii keessa na baate yaada keetitti na fiduuf hin ta'in amma dhugaa jiru gaafa haasoftu dhugicha akkuma dhugaatti hubadhu malee fuutee yaada keetitti fuutee baayibilii fuutee yaada keetitti yoo nan deebisate hin ta'u. Situ yaada kee gara baayibilii fiduu qaba. Ani baayibilii miti gaaffiidhuma si gaafadhe malee baayibilii bira sin geessine bar ragaallee sin gaafanne waan takkallee waan baayibilii illee sitti hin dubbanne ani mucaan Maariyaam irraa dhalate sun waaqayyoo moo nama jennaan namoo naan jette. Waaqayyoo miti hoonsin waaqayyoo miti naan jette. Amma maal sitti fakkaate ree amma wanta ati hubachuu qabdu koo baaybiliidhaan ala akkaan deebisuuf akkan ati yookaan waan tokko siin jedhuuf inni waaqa guutuudha nama guutuudha siin jedhe. Akkamitti nama guutuu ta'e akkamitti waaqa guutuu ta'e waan jedhu wayii adda baastee hubachuu danda'u qabda. Asitti nama yoo siin jedhe waaqa wanti taasisu hin jiru jechuuf waan ta'eefi waaqa yoo siin jedhe immoo hojii namummaas waan hojjeteefi dhugaan kun lamaan siin galu. Kanaaf nama guutuudha waaqa guutuudha. Hojii namoomaas hojii namummaas hojjeteera waan ta'eef hojii waaqummaas immoo hojjeteera waan ta'eef waaqanis kan isa fakkeessu tokko waaqanis jedhee lafa dubbatu waan jiruuf nama guutuudha waaqa guutuudha. Inni immoo kaayoon inni dhufeef cubbuu namootaaf nama guutuu ta'ee
Hordofa wal dhaggeeffachaa hin deemnu maatoon lallabdee maal taate suutuma suutaan gaaffii wal gaafachaa jalaa walii deebisaatuma deemna malee namni tokko daqiiqaa 3-4 fudhu yoo fudhate namni as jala jirus waa barachuudhaaf ta'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafuu kan dhalate sun waaqayyoodhaaf nama dhalate kan dhalate sun waaqayyoodhallee kan dhalate sun waaqayyoodhallee nama dhalle. Nama guutuudha waaqa guutuu. Hayyee waaqayyoon tokkodha moo naan jetteetta sila hin irraanfatiin. Waaqayyoon tokkodha naan jetteetti. Abbaatiin waaqayyoon deesseetti abbaatiin Maariyaam deesseetti yookaan dhalteetti. Eenyu? Abbaatiin. Abbaatiin yeroo jettu. Abbaatiin yeroo sun jedhu. Yohaannis 8:8 Yesuus inni waaqayyo maannoo abbaan koo inni ulfina anaaf kennu jira isin iyyuu inni waaqayyoo keenyadha in jettuu jedhe. Abbaan Yesuus inni abbaa jedhamee macaafa keessatti dubbatame suni inni Yahudoonni inni waaqayyoo keenyadha jedhan suni waaqayyoodha in jettu isin iyyuu jedhee ittiin jira waan ta'eedhaaf abbaan waaqayyo ta'uunsaa beekamaadha. Kanaafuu abbaa deesseetti Maariyaam abbaa dhalteetti yookaan eeyyee yookaan lakkinaan jedhe. Waaqayyo sagalee qaba. Sagaleedhaan waan hundumaa taasise. Kana walii galla miti bee? No, ankanin siin jedhee abbaa deesseetti moo hin deemne Maariyaam? Maariyaam abbaa deesseetti moo hin deemne? Yesuus Kiristoos osoo hin dhalatin dura waaqa guutuudha waan ta'eef. Maaloo bannaatillee jedhamu akka musliimaatti. Waaqa si uume sitti haa ta'u gaaffiin si gaafadhe naaf deebisi. Abbaan Maariyaam irraa dhalateera moo hin dhalalle yookaan dhalateera naan jedhi yookaan hin dhalanne naan jedhi hordofa. Sagalee isaatiin dhalate. Sagalichatu dhufee boonifate. Abbaan inni boqonnaa 8:54 Yohaannis irra jiru dhalateera moo hin dhalanne Maariyaam irraa. Sagalee isaatu dhalate inni hin dhalanne. Sagalee isaa ergee foon uffatee sagalichi nu gidduu jiru. Mee dhaggeeffadhu ka. Kanaafuu ilaal waaqayyo dhalateef waaqayyo hin dhalanne jira jechuudha. Akkasumas. Akkasuma abbaan hin dhalanne. Mee dhaggeeffadhu abbaan hin dhalanne. Mee sirriitti waa'ee waaqayyo kana iyyuu sirriitti akka ati bartuuf sitti himu. Hordofa yeroo tokko waan gaaffii gaafatamte qofaaf deebii naa deebisi ka. Waan naan galle ammoo naaf ibsi jedheetiin aniyyuu si gaafadha. Abbaan hin dhalanne akka siifuufan barsitti maara waa'ee abbaa kanayyuu waa'ee isa dhalatee fi waa'ee isa ati abbaa jettu kanayyuu tokkummaa isaaniitii fi gargarummaa akkaataa inni dhalachuu isaatiin gar lamasitti ta'e kanayyuu yoo isin ife atuyyuu gaafiin kun siifuu deebuu danda'a. Akka siifuuf immoo hariiroo isaanii sirriitti beekuun dirqama taatee yoo ani naaf ibsita bakka naan galletti naaf ibsita shi walii gallee. Gaafiin kee immoo yoo siin galle gaafii keetu bara akkan si ibsu na godhaara. Lama goote waan lama goote kan akkaataatti tokko ta'e sitti mufan. Lama kaasilumaa lama dhaabar hordofaa kiyya mee na dhaggeeffadhu. Laal waaqayyo abbaa kan jedhamu hin dhalannee naan jette. Mucaan ammoo Yesuusiin ammoo Maariyaam irraa dhalate mucaan suni ammas waaqadha inni dhalatee jira jette. Shuuf asitti waaqayyo lama gootee jirta jechuudha. Tokko waaqayyo Maariyaam irraa dhalate. Tokko ammoo kan hin dhalatin. Waaqayyoon asitti lama si harkaa hin taane atoo waaqayyoon tokkodha naan jette. Waaqayyo lama waaqessita jechuudha. No. Waaqayyo lama waaqessina jechuu osoo hin taane waaqayyo jecha yookaan sagaleensa isa waaqaa fi lafa ittiin uume santu ulfina waaqan isa yookaan immoo ulfina waaqan isa wal qixxeessan dhiisee isa waaqa wal isa qixxeessu yookaan immoo isa ganama osoo hin dhalatin yookaan immoo Maariyaam irraa osoo hin dhalatin dura waaqa guutuu isa godhu san dhiisee foon uffatee namootaaf gatii baase. Yookaan immoo dhiiga isaa dhangalaasuudhaan namoota gara jireenyatti fide. Hubadhu otoo hin dhalatin dura wanti godhu hundumtuu waaqayyo sagalee isaatiin mitiire. Sagalee isaatiin isa ta'ii waaqa fi lafa ittiin uume santu foon uffatee gara biyya lafaa dhufe. Hubadhu ta'iin suni sagalee waaqaati sagalee waaqamu waaquma waan ta'eef jechuudha.
Ayyee Eega dhalatee bicha kadhalate suni waaqayyo osoo hin taane sagalee waaqaatii jechuudha. Sagalee waaqaati tokkuma sagalee waaqaa fi waaqni tokkuma ko. Kanaafuu lama jechuudha kadhalate. Laal kadhalate foonii hin deemaa hin nyaataa hin taa'aa ture foonii minqasaaqas waan sosocho'u wayii ture sii galaa. Foonii kanaaf reefu kasiin jedhu sosocho'u waan deddeemu wayii ture kadhalate sun. Persanii mataa isaa danda'e jechuudha. Persanii mataa isaa danda'edha inni sun jechuudha. Qaama mataa isaa of danda'a wayiiti kadhalate sun. Inni ofii isaatii of danda'ee waaqayyoodha moo waaqayyoo miti kan dhalate sun of danda'ee jechuudha mataa isaatti. Inni waaqa siin jedhe waaqa siin nama si wanni nani siin jedhee fi nama ta'eef nutti mul'ate. Inni waaqayyoodha erga naan jette waaqayyoo hin dhalatiin immoo kan biraan jiramu hin jiru. Nama ta'eet hojii ilalaal waaqa ta'eet hojii namooma hojjete gatii namaa kafalee siin jedhe si galee otoo waaqa ta'ee dhufe ta'e. No. Hordofa. Nama ta'uu isaa miti kan si gaafadhe bar. An waaqa naan jennaan ishii siin jedhe bar. Waaqayyoon kee dhalate tokko dhalatee jira. Tokko ammoo kan hin dhalanne abbaa kan jedhamu jira moo hin jiru hordofa. Sagalichi jira. Inni ati amma akkasii si hubatte. Kanaafuu waaqayyoon lamadha miti jireen siin jedhe bar. Waaqayyoon lamadha miti kan hin dhalannee fi kan dhalate. Lama hin taane amma waaqayyoon. Kun ikkoo nama ta'een. Fisxum nama guutuu ta'een. Waaqumatu nama guutuu ta'een. Ayyee malee waaqayyoon miti kan dhalate. Lawaan si garuu dideetu. Waaqayyoo miti hordofa. Amma waaqni ilaa waan tokko waan ati hubachuu qabdu asitti kaayoo dhufeef amma wanti xiqqoo wanni bitaasite ta'e maal akka ta'e beektaa? Yesuus Kiristoos gara lafa kanaa kan dhufe waaqa ta'uusaa ibsuuf eenyummaa isaa mul'isuuf osoo hin taane kaayoon dhufaatii isaa ilmaan namaa cubbuu keessaa gara jireenyatti fiduudhaaf waan dhufeef nama ta'e otoo waaqa ta'e immoo ani kaayyooyyuu sin gaafanne laali hordofa kaayyooyyuu sin gaafanne amma laal nama ta'e kaa ilala kanatti nama ta'e kan dhalate sun nama naan jedhi kaa kan dhalate sun nama naan jedhi kaa. Siin jedheem reef siin jedheera nama guutuu. Ayyee kan dhalate sun nama jechuudha. Waaqa naan jettee naan garuu gaaffii biraa keessa galta. Maaliif jennaan waaqayyoon tokkodha erga naan jetteeti tokkoon sun yookaan isa dhalate sanadha yookaan ammoo isa hin dhalanne sana ta'a malee waaqayyoon lama akkamitti ta'are tokko kan dhalate leelaa persanii addaa eenyummaa addaa maalummaa addaa. Tokko ammoo kan hin dhalanne ka garaa dubartii keessa hin galle kan hin dhalanne eenyummaa addaa maalummaa addaa jechuudha. Waaqayyoo lama godhuutti jirta jechuudha. Kanaafuu yookaan isa dhalate sanatu waaqa yookaan isa hin dhalanne sanatu waaqayyoodha jechuudha. Kana lamaan keessaa waaqayyoon isa kamidha yaa hordofa moo lamaanumatu waaqa? Waaqni sagalee isaatii waan hundumaa godhaan hire. Waa'ee waaqa kanaan yoo haasofne Oko lamni qoy yeroo tokko waaqayyo an bar waan sagalee fi waan biraas hin gaafanne bar kan dhalate sanatu waaqadha moo kan hin dhalanne sanatu waaqadha sin jedhe bar ati lamaanuu waaqayyoodha naan jechuutti jirta. Gaaffidhuma keerraa gaafachuuf bar malee hordofa ayyee qoy lamni koo walitti deema. Sinna gaan jira. Lama waliin haasaa jirte natti fakkaata. Maal jettee? Isa kamtu waaqayyoodhaan sin jedhe bar isa kamtu waaqayyoodha lamaan isaanii keessaati isa kamtu waaqayyoo keedha. Waaqayyoon kiyya lachuu waaqayyoo kiyyaan akkaataan itti sii maddeef sitti bahe sanatti ilaale. Lamaanuu waaqayyoodhaan naan jedhiiti waaqayyoon lamadhaan naan jedhe akkanatti waaqayyoon lamadha lachuuyyuu osoo jettuumoo lachuunuu lamaanuu waaqayyoo kiyyadha jechuutti jirta bar lamaanuu kan dhalateef kan hin dhalanne lamaan isaaniiyyuu waaqayyoo kiyyadha jechuutti jirta. Kanaafuu kasila waaqayyoon tokkodha jette sun waan biraati jechuudha bishaan itti naqxee abidda buustee barbaadaa gootee jirta jechuudha. Waaqayyoon lama jechuudha lama gootee jirta asitti.
Siif galee jira hordofaa akkatti waaqayyo kontaane. Lakkikan. Inni kun jisa Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee osoo jiru nama ta'ee hojii namoomaa hojjetee nama guutuudhas waaqa guutuudhas dura osoo hin dhalatiniin dura waaqa guutuu ture sin jedhe. Innummaan mataan isaa mee Yohaannis boqonnaa 14 irratti gaafa dhaytu anii fi abbaan tokko jedhe. Mee maaliin tokkodha inni fi abbaan? Meetti kanatti galaa. Kudhaafur lakkoofsa jaattabaabii mee dubbisi. Hayyee maaliin tokkodha isaan? Waaqummaadhaan dandeettiidhaan. Waaqummaadhaan tokko kan jedhu fidi. Waaqayyoodha akka inni jedhu. Ani fi abbaan tokkodha. Yohaannis boqonnaa 14 dubbisi. Kudhaafur lakkoofsa. Maaliin tokkodha? Maali aniifati tokko miti namummaa keenyaati. Nama waan taaneef anaafati tokko miti. Garuu amantiin keenya garaagaraa waa hedduu waan ittiin garaagara taanu qabna. Nama garuu anaafati tokko anaaf abbaan koo tokko maaliin yaada wahiitiin waa wahii irratti yoo walii galle tokko waliin jennayyuu si galee jiraami maal anaafni tokko madhaa namni waliin jedha maaliin tokkodha isaan maaliin tokkodha. Waan hundumtuu isaan ta'eedha kaa wangeelli inni uumadha jechuudha waan hundumaa taasisaa jechuudha. No taasisan jenne bar isaan ta'e jedhe sanuu maaliin tokkodhaan sin jedhe asirraa maaliin tokkodha anaaf abbaan tokkodha kan jedhe maaliin tokkodha. Waaqummaadhaan. Waaqummaadhaan tokkodha kan jedhu ragaas baasidas. Waaqa waan hundumaa uume jechuun waaqa miti boqonnaa Yohaannis boqonnaa 11 irratti inni sagalicha ture wanti hundi isaan ta'eedha. Miti waan ta'e keessa isaan ala wanni ta'e hin jiru jechuun inni uumadha jechuudha. Isaan ta'e jedhamoo isatu godhe jedha. Isaan ta'e jedha. Isaan ta'e jedha. Kanaafuu isa miti kan godhe isaan ta'e malee karaa isaa ta'e malee isa miti kan godhe ka. Fakkeenyaaf ati bilbila keetiin natti haasa'aa jirtamoo bilbiluma keetu natti haasa'aa jirta. Ilaalaal. Dubbisa sagalee tokko ishee dubbisa. Ati bilbila keetiin natti haasa'aa jirta. Bilbiluma keetu hordofaadha. Bilbilichumatu hordofaadha moo bilbila keetiin waasitaa yookaan giddugala bilbila keetiitiin natti dubbatu jirta. Anatu sitti dubbataa bilbila kiyya fayyadame. Waasitaa bilbila keetiin ati yoo amma fakkeenyaaf yoo waa barreessitullee iskiriptootiin yookaan qalamaan barreessitaami ittiin hin barreesse jettamoo qalamuma sanatu barreessee situ qalama sanaan barreesseemi. Natu qalamichaan barreessee qalamichaan barreesse qalamichi garuu akkana yaadi sun yaada qalamichaa miti ka barreeffamillee qalamicha irraa kan hundaa'e miti yaada isaallee miti ergaa isaallee miti jechuudha ittiin barreeffame waasixaadha jechuudha sun. Yesuusillee akkuma kana yoo ta'e malee Yesuusumatu uumee miti ittiin uumee jedha bara. Wanti ta'e hundinuu isaan ta'e jedha malee isatu godhee hin jedhu. Wanta ta'e hundumaa isaan ta'ee jedha sanuu jecha sanaan jechuudha. Yesuus iyyuu miti. Alaa kulli haala amma asnaaf kottuutii bakka siraatti deebinaatii abbaa fi Yesuus tokkodhaa kan Qoy kawaasi hubachiisaa nutaalini na jala. Rabbiin samii fi dachee fi samii kan uume sagalee isaatiin uume mire. Tai rabbiitiin ta'e jedhaa mire quraan sagaleen tai rabbiitiin ta'e jedhaa mire. Jecha rabbiitiin. Jechi rabbii taasisaa mire waa. Laa rabbitu taasisa. Uumaadhaami. Jechi rabbii uumaadhaa miti maal taate rabbitu uumaadha. Jechi isaa sunoo ta'i rabbii jechi sunoo kalaamni rabbii sunoo. Ajaja rabbiin ajaja itti baasee ta'i ittiin jedhe gaafa dachii uume ta'i ittiin jedhan kun fayyakun addaamiin illee yeroo uumu akkuma kana kiristoosiin illee yeroo uumu wanna hunda yoo uumu rabbiin maal godhee uume ta'i jedheetuma taasisa. Ta'i yoo inni jedhu hinuma taati wanni sun. Ta'ii sanatti dhaqee wanna sana godhe osoo hin taane rabbumatu wanna sana godhe jechuudha. Ta'i jechuun humti isaa sunuu gochaa rabbiiti jechuudha. Kanaafuu amma yoo asitti deebinu abbaa waa hedduu nuuf filfisiini ka as deebi'iiti hudduu keenya bakka tokko kaa'annee wahiirra kaa'annee teenyee haasofna as deebi'iiti anilleen abbaan illeen tokkodha ka Yesuus jedhe sanatti deebina waliin itti deebina tokkummaa isaanii fi ibsaa jettee achi nageessite waan ta'eedhaaf.
Koy achi dhaine bara waa'ee mataarra jirra bara. Koy waa'ee kalaama rabbii waa'ee kalaama Isaa kana Isaa nama kalaama rabbiiti jedhamee ture waan illee. Hordofa walii galuun fiigsisee adaba godhadhuuti gadi taa'ee bakka tokkorraa waliin dubbataa deemna. Mataa rukutaa bakkuma dinageesse hundas waliin fiigaa hin ta'u. Gadi qabadhuuti as deebii waliin dubbata. Infiigin koy kaasumarra jirra bakkuma jirru amma waa'ee maka sagalicharra jirra bara. Kalaama rabbiitti fi rabbiin gargar akkamitti baastaa. As deebi'iitii waliin dubbannaati abbaan. Anillee anaaf abbaan tokkodha ka inni jedhe sanatti deebi'i. Anaaf abbaan tokkodha ka inni jedhe maaliin tokkodhaan siin jedhe bar. Siin jedhe bar waan hundumaa isaan ta'ii rabbiitini ilaalaa Yohaanis illee maal jedhee dubbata beektaa sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo dura ture jedha sagalichi ofii isaa waaqayyo ture jedha sagalichummaanu waaqayyo ture jedha amma rabbiin kaamasitti wanti itti hubachuun osoo dhufee foon hin uffatiniin dura inni ta'ii rabbiiti kalaama rabbiiti dachee fi samiin illee isumaan gadi qeenxa'u maal jedhanii fakkaata. Waliin dhaggeeffannu taanaani ofii kee qofa lallabda taanaani hin ta'u akka kanatti waan hundumaan tokkodha isaanii waan hundumaan tokkodha kan jedhu ragaa naaf fidi. Ani immoo akka isaan wal caalan immoo ragaa siif fidaati. Dafiitti ragaa naaf baasi waan hundumaan tokkodha kan jedhu ragaa naaf fidi. Laal sitti amma bakkee nama dubbisne anii fi waaqayyo tokkodha. Aniif waaqayyo hin jedhu aniif abbaan jedha. Aniif abbaan jedha. Kanaafuu maaliin tokkoon siin jedhe ani immoo maaliin tokko naaf ibsi. Maaliin tokko jechuun siin jedhe bar namni tokko maaliin tokko. Tokko godhe jechuun maaliin tokko tokko miti kaa abbaa fi inni tokko mitiin siin jedhe bar abbaa fi Yesuus tokko miti. Tokko jedha kan inni ati immoo tokko miti yoo jette kan bira jirtu hoo ta'e. Jedhaa kan biraan jira hin oolne jedhaa sun akkataa jira. Inni ani tokko eega jedhe lakkati tokko miti yoo jette ana waliin osoo hin taane qaama biraa waliif falmitu. Ani immoo iyyuu isa barreeffamee namana. Kan barreeffamte nama hin fudhatta. Kan barreeffame hin fudhatta. Ayyoo macaafa kana dubbisi. Dubbisi. Hordofaa jirtaa? Utuu na jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtan. Abbaan na maal godha jedhe? Hordofaa abbaan maal godha jedhe? Dubbisi gaamatti bira atti mul'atu mee dubbisi. Warri komentii barreessaame abbaan maal jedha warri komentii mee barreessaaf yaallu itti mul'atu sirra. Mul'atu. Hordofaa naa dubbisi yeroo tokko. Abbaan lakkoofsa meeqa? 14:28 Yohaannis. Hordofaan jirtu? Nan jira dubbisaan jira. Amma nan adeema. Eewa jedhi. Saayinatti hin jira. 28 irra yeroo. Amma nan adeema jedha 28. Amma nan adeema deebi'ees isin bira nan dhufa. 28 irra jiru haa? Sirriidhuma dubbisi. Warra si jala haasa'anii sagalee gadi qaban dhaga'amaa jiru. Deebi'ees isin bira nan dhufa akkan isiniin jedhe dhageessaniittu. Dhageessaniittu. Dhageessanii jirtu jedheeti utuu ana jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammadu turtan. Abbaan na caala'u. Kunis yeroo raawwatamu akka amantaniif duraan dursee utuu inni hin ta'in kunoo isinitti himeera. Xumurattee jirta abbaan na caala'u boqonnaa tokko dubbistee jirta keewwata tokko. Abbaan maal na godha jedhe hordofa.
Asitti koo inni maal sitti fakkaate? Abbaan Dubbii hin reefu siin caalamu jedhe hin sanitti caalu. deebiteetti la. Abbaan Yesuus hin caalamu hin Lafa caalu. kanarratti inni yeroo lafa kanarra jirutti nama guutuu sila ta'ee fi sirriidha. Nama guutuu ta'ee waa'ee isaa Waa'ee ma Yesuusii isa lafarra jiru dubbatutti jirra sila Yesuus jalqabuma gaaffii irraa gaafan si kaasu isa dhalate sana jedheetuman si gaafadhe bar. Isa dhalate sana jedheetuman gaaffiin kiyyallee achumarraa kaasaami. Isa dhalate sana inni dhalate sun maalidha jennaan waaqadhaa naan jette. Abbaan na caala oo jedhe Yesuusiin isa Maariyaam irraa dhalate isa lafarra deemaa ture sana abbaan hin caalamu hin caalu. inni koo nama guutuudha waaqa guutuudha siin jenne reef. Namummaadhaan sirriidha lafa kanarra yoo ta'u waa'ee isaa waaqarraa yeroo dubbatu Hordofa yeroo tokko qofa yeroo tokko qofa baayibilikaalii beesdii godhannee abbaan Yesuusiin hin caalamu hin caalu. yeroo sanitti yeroo inni dubbate kanatti moo Abbaan Yesuusiin hin caalamu hin caalu akka wangeela kana dubbataa jirutti wangeelli Yohaannis. Lakki boqonnaa kan lakkoofsa tammanatti himtetti nama ta'ee wayita dubbateetti sirriidha. Garuu tokko jedha olii qaba akkuma sana bichaa maaf tareeti. Bakka tokko jedhu eessa gootaree bakka kan. Eeka Yesuus abbaan Yesuusiin hin caalamu hin caalu. Abbaan Yesuusiin hin caalamu hin caalu ree. Bakka tokko jedhu akkam fila. Bakka tokko jedhu sana akkam goota ishii. Barbi fedhe waa nama gidduu beekta kaanu siin jedheera. Nana amantu fedhe. Tokkummaan isaanii waaqummaa isaanii ta'uu isaanii ragaa baasii jennaan ragaa itti dhabdee bara. Waaqummaatiin tokkodha naan jette. Tokkummaan isaanii waaqummaatiin mitii siin jedhee jira. Waaqummaatiinidha naan jette. Waaqummaatiin erga ta'ee ragaa naaf baasiin siin jedhee. Inni uumaa akka ta'e silaa sitti agarsiisee kana caalaa maal goona reeshi. Ati immoo fudhadhe. Ragaa tokko baasi. Inni waan hundumaa isaan ta'ee Yesuus uumaa ta'uu isaadha. Ragaa tokko qofaaf naa baasi. Ragaa tokko qofa. Waan hundi eega isaan ta'e maal goota ree waaqaan malee taare. Eshi baayibilee kasii kennee barama. Ilaal Waaqayyooni waa hin uuma. Si galee jiraami. Waaqayyo waa hin uuma. Waaqayyo waa hin godha malee ta'i ittiin jedha malee karaa isaa ta'a hin jedhu Waaqayyo. Garuu kun sagalee masanaan ta'ee jedhee jiraami Yohaannis irratti. Wanti hundumtuu isumaan ta'ee isumaan ta'e. Isaan ta'e jedha malee isatu godhee hin jedhu. Waliigallee? Rabbiin immoo kalaama isaatiin waa taasisa ree. Maa waan kalaamatti Kalaama waa taasisa. Kalaama wanni jedhu Kalaama. Inni kalaama rabbiiti jedhe yookiin immoo sagalee rabbiiti. Hordofa kalaama wanni jedhu as keessa jira sagalee wangeela keessa kalaama wanni jedhu jira. Kuno boqon lakkoofsa tokkodha kuna sagalicha jedha. Sagalee rabbi jedha kuno afaan Oromoosaa. Maa gidduu maal dhiitattaati? Mee waan si gaafadhu naaf deebisi gaa. Abbaan erga Yesuusin hin caalate maaliif jedha inni abbaan Yesuusin Waaqayyoodha kan jettu. Si gargaaru Jiisas. Lammi. Yaadni si dhufnaan dubbadhu. Yoo hordofa rakkoo hin qabus. Sayyaa osoo anillee jechuun seenaa osoo lamni ittiin dabarini Jiisas illee jechuudha.